talaalaa akkana jee jechuudha. Wayituma haasawa taasisaa jirutti gooftaa koo abbaan koo maatii keetiif akka kophee tolchaa ture nin beekam si qofaafi miti abbaan koo kan kophee hojjechaa ture miseensota mana marii kana keessa jiran baay'ee isaaniitiif kophee hojjete jeetiin yaadam sababni isaa garuu inni akka kophee tolchutti namoonni biraa kophee tolchuu waan hin dandeenyeef inni dandeettii waa tolchuu dandeettii waa uumuu dandeettii waa kalaquudha waan qabuuf inni kophee tolchuu qofaa miti waan hojjetu irratti kannaa lubbuu isaa waan itti dhangalaasee tolchuus inni qabam. Mee isiniin gaafadha kophee abbaan koo isiniif tolche irratti komii ni qabdanii? Komii yoo qabaattan ani ogummaa kophee tolchuu waan hin qabuuf deebi'ee isiniif tolchuu hin danda'am. Garuu hangaan ani beekutti kopheen abbaan koo tolchu ummata lammii biyya tanaa ta'an biraa komii tokkollee hin qabdu. Nama gamnaa fi kalaqa hojii guddaa qabu waan ta'eef ani abbaa kootitti niin boonam jechuudhaan haasawa isaa kan qopheeffatee ture keessatti jechoota kana yeruma sanitti itti yaadee mana marii kanarratti dubbate jechuudha. Manni mariitis haasawa kana
Hanui Loa.